Aanaa Gumii Eldallootti hidhattoonni waraana bilisummaa Oromoo kan mootummaan Abaawoo Shaneettiin jedhu hojjettoota mootummaa 13 butuu aangawaan aanichaa himan. Bulchaa ittaanaan Aanaa Gumii Eldalloo kata'an obbo Dooyyoo Dibaa hidhattoonni kun Kamisa akka lakkoofsa Itoophiyaa eebila 30 bara 2017 ganama sa'aatii 3 irratti namoota aanaa Negellee Booranaatii gara Gumii Eldallootti konkolaataadhaan imalaa turan 18 konkolaataarraa buusuudhaan butuu himan. Namoota 18 kunneen keessa 13 hojjettoota mootummaa akka ta'anis dubbatan. Habtaamuu Xibabuutu dubbise. Taatee raawwatamee hojjettoota mootummaa kan dhimma hojiitiif magaalaa Negellee Booranaa irraa gara aanaa keenya dhufaa jira. Iddootti humna Abaawoo Shaneetiin namni 18 fudhatamee jira. Namni 13 hojjeta mootummaati. Warreen gadafan ammoo uummata keessa jechuun uummata. Kunini uummati Abaawoo Shanee kunini asiin dura iyyuu hojii shororkeessummaa kan hojjechaa turan. Humni kana yeroo garaagaraa maddooti galii gaafa dhaban humni kan butanii raasaa deemanii akka isaan qarshii galchan. Maatii isaanitti bilbiluudhaan akka maddi galii godhatan. Taateen kun asiin dura raawwatamee jira jechuudha. Iddoon taateen kun itti raawwatame maal jedhama? Iddoon kun naannoo Reesliiban Burii Obruu Funnaan iddoo jedhamutti. Hojjettoonni mootummaa kun kan godinaati immoo kanuma aanaa keessaniiti immoo qondaalli yookaan immoo aangawaan keessa jiramu akkami? Aangawooti mootummaa keessa hin jiranii hojjetaan mootummaa namni 11 hojjetaa aanaa kennaa aanaa Gumii Eldallooti namni 2 immoo hojjettoota godina deeggarsa dhufan waajjira daandii fi loojistikii godina Booran Bahaa irraa warra deeggarsaa fi hojiidhaaf dhufanii. Kanaaf warri kunii sa'aatii sun tajaajila uummataatiif jecha kan dhufanii mootummaan ammoo hordofee qaama taatee kan raawwatee tarkaanfii kan fudhatu jechuudha. Iddoo isaan jiranii barbaade odeeffannoodhaan qaamni mootummaa kallattii garaagaraatiin bahee tarkaanfii kan fudhatu ta'uusaati. Dhiiraaf dubartiidhaan meeqa akka ta'an natti himuu dandeessu? Nan danda'a. Warrooti 18 sun namni 13 hojjeta mootummaa kanneen hafan ammoo uummata kan ta'ani dubartiin keessa hin jirtu martinuu dhiira. Akkuma jettan bilbilanii maatiitti yookaan immoo gara keessanitti bilbilanii wanti isinitti himan jira hidhattoonni kun maallaqa hoo gaafataniiru? Ati gaafachuu danda'anii hangamma taatee kanaaf odeeffannoo kan jedhame kan dhaqqabiin jiru ta'us barteen kun baratamaadha. Amma qaama uummataas haa ta'u hojjeta mootummaa asiin dur gaafa ukkaamsanii bosonatti lixanii maddootum galii godhatanii maatiidhaan firaadhaan bilbilanitti qarshii gaafachuun hin jira. Kun ammoo qabatam jiruun aangawoota mootummaa sun taasisanii maatiidhaan kan isaan gaafatanitti mallattoo sassaabanii warri amma 18 sun kaan uummataa guyyaan gabaa deemanii gabaa kamisaatti ta'an jira. Kaan ammoo tajaajila uummataatiif jecha warruma hawaasa tajaajiluuf ba'an malee warri siyaasayyuu kamiyyuu keessa hin jirre tajaajila uummataatiif jiruuf jireenya isaanii injifachuuf qof warra hojjetu malee warra siyaasa mootummaa garaagaraa keessa hin jirree fi kenna tajaajilaa isaaniitiif uummata deddeemuuf kan deeman karaatti kan fuudhan ta'uusaatii kan jiru kana. Kanaan durallee hojjettoota mootummaan immoo jiraattotuma irratti nama daldalan kamalla qaban akkasii ukkaamsanii fuudhuun hin jira. Asiin dura taateen kun hojjeta mootummaa yeroo garaagaraa asii fuudhanii malkaa gubaa jilamji sadi tursuudhaan mallaqa kan gaafatan jira. Garuu yeroo dhiyoo kan keessa xiqqoo ture jira. Beektamu yeroo kana hojjeta mootummaa kana fuudhuu xiqqoo dhiyeen kan haalli sun hin turre. Garuu dagachiisuudhaan ergaa warra uummatum tajaajiluuf deemu hiriirsanii makiina lama keessa nam 18 yeroo tokko fuudhuuni. Taateen kun namni dhiyoo addaa jechuudha akka ana kennaatti taatee addaati. Firiiliin sodaa tokko malee siyaasa jira keessa waan hin jirreef deemanii. Kun ammoo yeroonis yeroo mindaa waan taateef saayidii isaanii gidduu galees godhachuudhaan hojjeta kan siyaasa jiran hordofne. Akkasitti makiina lama keessa nam 18 hiriirsistee maqaa yaamtee waraqaa eenyummaa isaanii biqiltee asiin bosona lixeen bittee jechuudha. Waraanni bilisummaa Oromoo namoota butuu ittiin himatame ilaalchisee hanga ammaatti waan jedhan qabu. Haa ta'u malee BBC'n barreeffamaanis ta'e bilbilaan deebii argachuudhaaf yaalus ammatti milkoofne. Deebii kan kennan yoo ta'e fuulduratti isiniif dhiyeessina. Dr. Mahalet Guush Gabrawoldi jedhamti. Yuunivarsiitiiwwan Adegraat, Arbaa Mincii fi Aksuum barsiisteetti. Ogummaa fayyaatiin sadarkaa ispeeshaalistii irra jirti. Mindaan argattuu fi haalli jireenyaa wal simuu dhabnaan Somaalilaanditti waggoota 2 oliif tajaajilteetti. Maaliif Itoophiyaa dhiistee Hargeysaa Somaalilaand akka deemte BBC'tti himteetti. ያለው ሙቭመንት ተገቢ ነው. Sochiin ogeeyyiin fayyaa gochaa jiran kun sirriidha. Dhimma hunda keenyaati. Damee fayyaatiif xiyyeeffannoo gahaan waan hin kennamneef malee biyyattiin bu'uuraalee misoomaa guutuun waan itti jabaatee natti hin fakkaatu. Baajanni gahaan ramadamee hin jiru.
hakiima ergan ta'ee waggaa 10 guuteera. Waggoota dheeraa keessatti jijjiiramni guddaan hin jiraatu. Kiraa manaatu jira. Sharafni doolaaraa waggaa tokko keessatti jijjiirama qaba. Haalli jireenyaa yeroo qaala'u daldalaan wajjin gatii dabala. Nuti hakiimonni hoo akkam taana? Nutis hawaasa biyyattiif hojjenna. Nyaachuu qabna, maatii horannu qabna. Barattootan barsiisutti abdii horuun waan na dhibeef dhuunfaan hojjechuu yaaluu wayya jedheen biyyaa bahe. Ammas dhaabbilee fayyaa mootummaa keessatti barsiisuu nan barbaada. Somaaliilaanditti kilinika dhuunfaatti haala hojii mijataa fi kaffaltii gaariidhaan qacaramu kan kaastu hakiimni kun jijjiirama doolaraa amma Itoophiyaa jiruun kaffaltiin ji'aan isheef kaffalamaa ture Itoophiyaatti giddugalaan mindaa hakiimota 20 ta'uu danda'a jetti. Biyyoota Afrikaa keessaa Somaaliilaandi kaffaltii gadaanaa hakiimotaaf akka kaffaltu kan kaastu Dr. Mahalet Itoophiyaa wajjiniin garuu fardaaf lafaa jechuudhaan garaagarummaa kaffaltii ogeessota fayyaa Itoophiyaa karaalee biyaan godaanan gidiraa hedduu gammoojjii keessa darbanii fi carraa galaanaan nyaatamuu fuula isaanii dura jiruun alatti Liibiyaa keessatti butamanii doorsifamuu fi maallaqa guddaa gaafatamuun hojii ifatti hojjetamu erga ta'ee oolee bubbuleeramu. Anwar Ahmad Huseenii fi eessumni isaa Faisal Adam Saamoo baatii lamaan dura Oromiyaa godina Baalee aanaa Dalloo Mannaa irraa ka'anii karaa Sudaaniin Liibiyaa seenan. Dargaggeessa waggaa 25 ka ta'e Anwarii fi ga'eessi waggaa 40 Faisal amma butamanii maallaqni itti gaafatamaa jira. Miseensa maatii isaanii ka ta'e Tamaam Ahmad Darajjii Gonfaa dubbiseera. Kan eessumni isaa Faisal Adam keessa jiru akkasittiin ibsuudhaan jalqaba. Maarchii tokkotti deeme akka lakkoofsa Awurooppaa jechuudha. Obboleessa Dakootiiti eessuma naaf ta'a jechuudha. Baaluma jiraata ture inni? Achuma jiraata ture. Maal ture hojiinsaa? Hojii isaa qonnaadha, qonnaan bulaadha. Akkamittiin gara Liibiyaa imaluuf yaade? Akkamitti akka inni imalu beekullee garuu achumaa qofa nu dawwale. Yoom isinii bilbile maal isiniin jedhe? Wanni maarchii 13tti nu dawwale dallaalaa harka jira birrii miliyoona takkaa fi 300,000 na gaafatte yoo san hin ta'u ta'e ammoo si ajjeesnaa naan jette. Namoota biraatu isinitti bilbila moo isumatu bilbilee waan kana isinitti dubbata? Isuma malee sagalee nama biraatii miti isuma. Viidiyoo suuraa yeroo isa dararaan isinitti ergan maatitti erganii ittiin sodaachisan jiraa? Injira suuraanis injira viidiyoon injira audiyoon injira marruun injira. Sagaleedhaan maal isiniin jedhu? Birrii kana naa galchaa na ajjeesu jiranii na dararu jiranii kun akkana dullaan halkanii guyyaa na tumanii agasin dawwaliin durallee na dawwala kun na ajjeesu edanii bakka birrii kana naa galchaa jedhe. Maatii horatee qeetti hojii qonnaatiin of jiraachisa moo haga yoonaa maatii ijoollee haadha manaa hin qabu? Hin qaba malee ijoollee nama 2 qaba tokko haga inni deeme dhalatee. Maallaqa hagamii na gaafatan isiniin jedhe? Birrii miliyoona takkaa fi 300,000 na gaafatanidha. Attamatti ka galchinu jedhan ammoo birrii 300,000 jedha. Maallaqa kana galchuuf yaanne maatiin? Yaadanis hin daddabanii yaadanii turanii garuu hin daddabanii hanga ammaatti argachuu hin dandeenye. Maaliif? Jechuun hin qabanii. Firootarraa namootarraa gargaarsa harlitti walitti qabdanii erguuf yaaddan jiraa? Hin jira garuu hin dandeenye malee yaaluma jira malee hanga sila hin raawwanne hin xumurre. Maatiin akka furmaatatti maal kaane? Tarkaanfiin maatiin fudhachaa jiran amma maalidha? Tarkaanfiin maatiin fudhatan waan qabnu gurgurree namoota firootan isaa gargaarsa gaafannee akkasitti baasna jedhanii murteessanii jiran. Inni yeroo biyyaa bahu namoonni baay'een naannoo sana deemanii haala kana keessa bu'an kan odeeffannoo qabdan kan inni beeku hin jiru. Hin jira obboleessa kiyya siin jedhe san Anwaar Ahmad Hussein Mudee ka jedhu san jechuudha. Obboleessa kiyya ammoo inni magaazina jiran malee akkasitti amma dararamaa jiran. Reefta miilaan wal duraa duuba na dawwalte xiqqoo bichaa tokko na dura dawwalee ergasii kuunillee watansaan geessee jedhu kuunillee irraan dawwalee jechuudha. Inni eenyu jedhama maqaan isaa? Anwaar Ahmad Hussein jedhama. Yoom deeme inni sun maarchii tokko deeminaan jettee turte? Walumaa yaate kuunillee waluma faana dhiyaate. Suudaanii kanatti gargar badde malee dallaala harka seente malee walumaan bahan. Isas akkuma Feesaal dararuutti jiranii? Dararaa irra jiranii viidiyoolee dalaganii suuraa erganii audiyoon hin jira akkasuma wal fakkaataadha bakka dararaan isaanii. Maallaqa hagamii gaafatan immoo isa Anwaariin? Anwaariin isallee miliyoona takkaa fi 200,000 na gaafatanii jedha.
Atattamatti amma akka 150 na ergaa akka lubbuun kiyya nan ajjeefne kun amma saara na darbu jedhanii yoo 150 naan ergin amman tana jedhe waaqa 150 yoo naan ergin saaratti na darbu jedhanii naan jedhe dukka bicha wal duraa duuba dawwalte jechuudha amma nu dawwalanii birrii kaayna jedhanii bilbila nurratti dawwalanii bilbila irratti tuman viidiyoo irraa dalaganii maal jedhanii na ajjeesanii kun amman tana amma si ajjeesna jedhanii jechuudha amma si ajjeesa dawwali jedhi ittimi haasa'im naam jedhanii irratti tuman jechuudha. Kana dhagaanii maatiin maal jedhu? Kan isaan irratti dadawwalan anuma maatiin bakka lubbuu isaa baraaruu qabna jedhanii firoottan irra qarqaarsa gaafannee lubbuu isaanii baraaruu qabna jedhanii murteessanii amma gara baadiyaa taran. Kafee sarsanii haati isaanii kuftuudha baay'ee nama guddaadha abbaan immoo hin jiru. Dhimma godaantota Liibiyaa irratti keessumaa lammiilee Itoophiyaa, Eertiraa fi Sudaaniif sagalee ta'uudhaan waggootaaf hojjetaa akka jiru hundeessaa fi pirezidantiin dhaabbata baqattootaa Liibiyaa Deevid Yaambiyoo dhimma namoota Liibiyaa keessatti dararamaa jiranii kan namoota 11 qabatee hordofaa akka jiru dubbateera. Deevid dhimma namoota 11 qabatee irratti hawaasa addunyaa beeksisaa jiru keessa Feesil Adam Saamoo fi kan inni eessumatti ooluuf Anwar Ahmad Hussein isaan tokko. Suuraa fi viidiyoo wayita reebichi hamaan irratti raawwatamu agarsiisu argachuudhaan karaa dhaabbata godaantota addunyaa dhiibbaa taasisaa akka jiranis Deevid himaniiru. Dhimma Feesil Adam Saamoo irratti ragaa maatirraa argachuu dandeenye walitti qabne gara dhaabbata UN'tti galchineerraa jedha. Kana malees shamarran lammiilee Itoophiyaa afaan Oromoo dubbatan 2 akkasumas maallaqa gaafatamuu fi saalquunnamtiidhaaf gurguramu ragaa viidiyoo argatanii fi kanneen biroo 11 ta'an hordofanii hidhattoota kana harkaa baasuun akkaataa danda'amu irratti hojjetaa jiraachuu eereera. Viidiyoo fi suuraan isaan ergan ka BBC'n arge garmalee suukanneessaadha. Amajji darbee shamarreen Na'imaa Jamal akkuma kana hidhattootaan butamtee doolaara 6,000 kaffaltu malee suuraa reeffa ishee isiniif erginaa jechuudhaan viidiyoo maatiif ergaa ittiin dhorsaa turan. Boodarra gargaarsi gaafatame maallaqni gaafataman kaffalamee fi gadhiifamuu ishee Na'imaan erga baateen booda BBC Afaan Oromootti himtee turte.